kiiloomeetira 4 Shaashamannee irraa. Asiin seenaa. Guddaa wayii fakkaataa iyyuu. Kun kanatu jaalaa iyyuu. Kun ka guddaati? Ka abbaa gadaati. Kuna. Galma abbaa gadaa jenneerra mee goleessaatu laala akka itti nama ajaa'ibsiisu. Gola adda addaa qabaa miti. Asuma siqaamee. Ila asuma siq ijaarsanaafillee bakka qaraallee qarazimee ila algaana fajjira ila kun olaali bakka maskootii duratti qarasaattan san ila bakka sani sun ka gamaa sun ka abbaa duulaa ka jenne sani. Oofisa abbaa duulaa. Maskootii amma laala katti fuudhee laali argitanii. Ishi garanallee as laali akkasumaan mee as deebaasi. Ila mee gamanallee. As siree jiraa iyyuu. Asillee siree jiraa. Kun siree jira bakka jaalallee takka takka hoo dhuftee jetti bakka asteettee bakka asteettee jaalallee hoo dhuftee jettu suuta ta'anii laslaasaa asit dhuganii haasayi taphadhu waliin jedhanii muukuu bayanii asii deemanii bareedduu akka teetii tana hoo qabatee dhufee jedhe namni bakka asuma taa'ee asii bakka wal jaalatee yaa'a bakka. Ofiisi kun bakkeen kun beebii meekiin jechuun maarree. Isiniin hiikusani. Irra jirtu of dortoota teete entertainment maatii waatiin qeereen alaaman namaa isaanii nagaa jennee nagaa isin gaafanneerra. Akkuma gaafa achii ka Oromiyaa isin daawwachisa jedhee waadaa isin seene kun amma Oromiyaa jira. Oromiyaa keessaa illee Shaashamannee shaashee jira. Wantoota garaagaraa akkuma gaaf duraa isin jedhu waan naannoo kana jiru isin agarsiisa. Amma ammooyyuu bakkoyi dhufneerra maanguddoo keenya waliin jirra. Isaanummaan maal eessa akka jirru maal wanni kun akka ta'e isin himanii. Abbaa. Yaa. Maali bakkeen kun waan kan nu himuu dandeettu? Buchaanaa Dannabaa jedhama. Holqa Gammadaa Waayisoo holqa namtolchee jedhama. Isin tuufii keessanii tolcha jechuudha. Anumatu eebjuu argeeti rabbi eebjuu nu agarsiisee jennaan eebjuu saniin uduu himu ji'a jaha turee ka'eeti booda akkasumaan eegalee urgesanii ani bara 1971 irraa jalqabee haga ammaa hin hojjedha hojii kiyya eegalaa jira. Humna dhabaan haga ammaa tureera malee nama na gargaaruun argine asirratti ani waan humna kiyya persentii 100 keessaa 20 hojjedheeti humna dhabaan akkana ta'e nama na gargaaru waan hin arganneef nama na gargaaru argee jedhe ammallee yoo mootummaan na gargaaree jedhe yaanni kiyya akka jalqabee eegaleen makiinaan mana asin seentee maashinii mangistii yoo naa kenne mootummaan naa kenne makiinaan mana asin seentee wandoon akka ol baatu asin seentee Shaashamanneetti illee biraan akka ol baatu jedhaa yennaa jalqaba jammaru akkas go jedhee. Eebjuu kan argitan yeroo argitan. Lakkiisan yaaduma sammuu keessaa fuudhaaruun jedhe waan adda addaa waan tokko tokko baay'ee eebjuma keessaa nan mul'ise haaluma argisaniin ani mataa keessaa fuudhaatuma haga ammaa waan hojjetaa jiruuf. Persentii 20 toofaa kana keessaa ammoo ennaa hojii kana jammaru waggaan kiyya dhaladhe 22. Yeroo eebjuu kan argitanii waggaa 22tti. Dhaladhee waggaa 22tti. Amma ammoo waggaan kiyya 22 ida'ee 64 jechuudha amma. Amma hojii kana ammoo humna dhabaan amma dhaabsiseera malee sila deebeetuma hojjechuu eegaluu hedaa malee. Amma kanatti waan tokko tokko amooraa baandii kinfatti barruun jette amaarri allattiin koola takka ani barartu jette mun tokkochi ibidda kaaniin aara malee hin boba'u akkasumatti nama nu gargaaru dhabneeti qubni tokkochi fuulan niqu akkanumaan haga ammaa turreerra amma waan kana yoo mootummaa nu gargaaru arganne baay'ee isaa yaanni kiyya ganaa baay'ee jira wanni waan hojjedhu ganaa ufafoo jira. Hayya wanni isin hojjetta waan ajaa'ibaati. Mee keessa seennee laalleetiin waan jiru nu himaa deemtanii. Haa ta'u bakki kun amma Shaashamannee irraa kiiloomeetira 4 jedhama. Miilaanillee daqiiqaa 30 deemsisu Shaashamannee irraa namni haga asii deemi. Hawaasaa irraa Shaashamannee irraa gara hawaasaa deemsa irratti harkaan bitaa irratti gisee gaddeeman hawaasaa deeman harkaan bitaa irratti gisee ammoo hawaasaa ol dhufan harkaan mirga irratti. Meetira 20 bichaadha isfaaltii irraa fageenni isaa akkasirratti eegalee hojjedheera. Hayyee nu mul'isaati. Maqaan keessan eenyu maqaa keessan hin barreeffame. Ani maqaan kiyya Sooretti naan jedhani. Sooretti. Ishee. Akkasi. Kiyyallee Gammadaa Waayisoo jedhama maarree ishee. Hayyee.
فرتاني يوماري Oromoo waliif hidhan malee waliin barsiisan jedhanii mire akkas hayyee jaarsana koottaa mee amma kunoo ila gamaaf gamanattu kun amma ka jaalallee nama lama lamaan teettu bichaadha kuni ka bulaniiti kataa'anii suuta ila gisee bunallee dhaabatan taa'anii bakki bunaallee addaan jira kuni gamanaaf gamanatti nama lama lamaan taa'aniiti asuma bakka yaada adda addaa haasa'an jechuudha bakka ka malkaan fiqir jenneetiin asumaanii afaan oromootiin jaalala nagaa isinii haa ta'u jenneetu asnaan nama jechuudha. Nama gamta si wal fuudheera walii galeera jaalalaanii. Sargii ammoo namoota adda addaa intala adda addaatitti asumatti waliin turaniiti asii haga galanii jedhan deemanii ji'a cidha asii godhataniirani. Yoo cidha godhatanii ka'anii yoo daa'imman ofiillee fudhatanii yoo deetteellee jettu liddataa jedhanii bootaatti milkoofne jedhanii asumatti dhufaniiti. Asitti hojjetanii liddataa ofii akka baratanii asii deebanii. Waan addaati waan namatti tola. Hayyee bareeda. Okay hayyee. Kunoo asinoo. Ginseenna. Ginseenni utubaan eemishaa ture. Hayyee abbaa kunoo maal jettaniyyuu? Kuni mana jaalalleeti. Mana jaalalleen seentee itti bashannantu. Gooddanyoonni seenee taa'eeti bakka tacaawati jedhaati mukkeen waliin jedhaa walitti taa'ee yaada adda addaa haasa'u. Waan waan akka lallaafaallee asumatti dhuganii kanaaf bakka gisee ayyaana namni kana guutee oola bakka akkasitti bashannanuu dhufaniiti. Hayyee warroonni Valentine's Day isa kabajnaa jettanii kun abbaan akkanatti isin bareechisanii bakka tan isin qopheessaniiranii akkas dhuftanii asii bashannantan kabajaan isin gaafannaa hayyee kabiraa wayyee. Sodaadheen jiru ada jedhan kijibee waan kanan. Haga fagaata kun jettan abba? Kun amma mitira kutaa adda addaa waan jiruuf kutaa adda addaatii walitti mitira 200 fi uumaman ta'a. Meetira 200 fagaata wannaa bakkeen nama deemaa? Bakka amma jammarree seenneen jammareeti ka qaccee jechuudha. Mitira 200 fi 65 dhufa mawucaa walitti achitti kutaa adda addaa waliin. Karaan kun keessee bichaan mitira 150. Meetira 150. Ajaa'iba. Lafti kuni asii oli mitira 9 asii oli mitira 7 kana waliin mitira 9 jechuudha. Haga ol fagaata? Haga sammuu. Soona midheeraani. Way dukkanaa. Dukkanaa? Wow. Welcome to Dannabaa Cave. Come on, bassin samoon jedha. Dhageettaniirtan. Olqa namtolchee Gammadaa Waayyisoo jedhama. Buchaanaa Dannabaa irratti ka eegalamee bara 1971 irraa jalqabeeti ka eegalamaa haga ammaa jiru. Humna dhabaan waan akkanatti duubatti hafeeruu fi amma ammoo mootummaa amma dhufe kana waliin yoo rabbi nu gargaaree jedhe fiixa baana jenna. Yoo rabbi nu haa gargaaru isaan illee idimee nu haa tursiisu amma lammaaf habiyyiillee Jawaariin faallee rabbi idimee isaanii nu haa tursiisu. Warroota amma biyyaaf ka'ee dhaabatee amma Oromiyaaf ka'ee dhaabate kana rabbi haa gargaaru. Allahumma salli jenna. Warri isii barbaadu warra dhibee isii qabu dhufa. Dhibeen sin biraa halkanii maali? Dhibee raaree jedhani. Afaan Oromoo keenyatti dhibee raaree jedhani. Isii tana qabanii kennaniif nama sanii. Irraa baadaadha? Amma isin waraabaadhaa jaarsan? Argaaranii beena. Bakki tuni elektirikii asirratti galchina jenneeti. Maal asirratti galchu? Asirratti maabiraatii galchina jenneeti. Ifaa achirra galchu? Asii achillee akka ifu. Asiinillee asii achi akka ifu. Kanaaf adaadaa walitti baafna jenneeti.
nama ajaa'iba injiinarii dizaayin godhe otoo hin jiraanne akkanuma sabuma keessanii waan kana dhiftanii uumuun keessan. Keessa seenee isin ibsuuri. Kun ammas keessa seenneerra wanti kun ammoo waan baay'ee nama ajaa'ibu abbaa kunniin maaliif maal yaaddaniiti mee? Bakki kuni intalti michuun as teettee buna dhaabdi. Intalti michuun? Takka kee bareeddu. Namoonni keessummoonni yoo dhufan as ta'aniiti asitti ka barbaade jimaa qamaa ka barbaade ammoo buna dhugaa taa'ee asitti buna dhugaa. Gamanattillee akkasuma kun taa'anii buna dhugani. Isattillee ibsi jaarsana. Ila kunillee bakka nam taa'u gamaa taa'ee kaachitiif kaasii waliin haasa'aati. Asitti buna dhaabdu asitti bakka as tanagadaa akkasiin asii bakka hunda hojjetanii yaa'an jechuudha. Akkana gootaniirtani already amma namni as keessa buna dhugee taa'ee akka ayyaana asumatti bakka ayyaaneffannee bunallee asuma dhuganii suuta namni dhufee ajjabaa yaa'a. Waan nama ajaa'ibu. Hayyee kakkanaa ka biraallee hin jiraani? Jira baay'eetu jira. Ayyaa eegalas. Madiin irratti sirbisan hin fakkaatu kutaa akkasiisan jechuudha kunis. Kutaa kana meeqa qabdan? Meeqa jira waliigalaan bakkeen sireef akkasii qophaa'ee waajiraan alatti? Waajiraan alatti san tokko kana lama deebii san sadii san sadii san afurii koottaa garanallee hin jira. Abbaa roobii waan kana keessan seenu? Amma seenu. Yeroo gannaan seena? Seenu gisee tokko karaa makiinaan haa seenuuf jedheeti dildilli citee jennaan karaa jalaa bane gaafa seenee nu rabbashe malee achi asin seenu amma. Namni dhufee ammas keessan bula? Siree kanneen keessa? Hin dhoggina. Hin qophoofne maaliif dhoggita? Hin qophoofne jenneeti. Akkam seenetti xiqqoo as dhaabadha. Asuma seeni waan jedhu. Kutaa jaalalleeti. Kutaa jaalalleeti? Akka fagaata kutaan jaalalli? Firaashiti keessaa baheera malee. Kutaa jaalalleeti jechuudha. Kan warri wal jaalatu dhufee keessa taa'u. Firaashii finnee fi afnee fi bakka asitti wal jaalatan jechuudha. Ijoolleen kana amma shamarran. Itoophiyaa badhisaadha goota. Oromiyaa badhisaadha goota. Asigaa Oromiyaa badhisuufi kuniin bakka du'aayiiti. Mee seenaa ilaala ila keessa ila bakka afurii keessa taa'anii bakka. Nama afurtu keessa taa'aa jechuudha. Nama afurtu keessa taa'ee du'aayii godhatanii akka masgiidaati jechuudha kun. Bakka rabbiin itti galate. Kunooti bakki jaalallee ammallee asuma. Kana sireen hin jirtiyyuu nama seenu? Minxaafiin hin jiraayyuu. Minxaafiin hin jira. Achi mallee seenuu hin dandeetta. Eeshii. Suuta gab jetteellee ka'uu hin dandeetta. Awwaaratti hin siqin malee achi hin siqin asuma taa'ee. Asitti amma gas nama hin jedhamu akkana yoo ta'ani. Namatti tola. Jaalallee yoo dhuftee akkanatti tacaawachii taphadhu haasa yoo waliin jettu das hin jedhu. Namatti tola. Bakka. Asitti qoon eda'u malee. Achi booda namatti tola. Bakka waan hanqatee ilaallee itti sirreessina. Bakka yoo rabbi jedhee amma waan adda addaa nama itti bashannansiisuufillee waa hundaafuu bakka hin ta'a jechuudha. Namni bashannan dhufuu eegaleera amma dhufee as keessa taa'ee du'aayii godhatee. Amma nam tokko ima dhufa dhufanii bakka hara baafannaa as ta'e na'oo jedhani finnee kunoo bakka barbaaddu rafi kunoo jennee minxaafii kenninee biti. Itti yaadaara. Itti yaadaartani. Ganaa yaashoo agirfii gooneeti isaan bareechifna jedhaa jirtu. Bareeda. Koottuma ammallee kunillee kutama sireeti. Bakka jaalalleeti jechuudha. Jaarsan isallee qarrasame. Kutaa maatii kan qabdanii kama jaalallee malee. Ani mucaa kiyya waliin yoo dhufu barbaade mucaa kiyyaaf abbaa warraa kiyya waliin. Mishaamire malee. Ka faamiliin jira. Ka maatii. Kun olaali kanallee yoo barbaadde ka maatiin ta'u ree kuni. Kunin ta'a maatii guddaa. Mee achi ilaali jaarsan. Mana fincaanii yoo qaba.
as keessaa miti ala jira suni. Oo mana fincaanii Gibbii keessa jira. bahu qaban. Ufa foofimmaa eegaluu illee hin dandeenya. Keessa isaa fageessineeti akka namatti na joobne godhuu hin dandeenya. Karaan kun ammoo bakka duraan seenneeni bakka kutaa adda addaa sani bakka sanii walii galchuu fi ka deemaaru. Ka garasiisanii ka gamaa sanii walii galchuuf. Saatii mallasii nama saqaayya'ee namni du'aa itti godhu sani. Saatii san bakka dhaabsisee mee namtichi kun haga bootaa qabatuuf jedhee itti dhiisee dhaabsisee namtichi haga darbee jedhee ani naan tasakkaanee deebinee eegaluu fi asiin achi akka bayaan silaa barbaadee iyyuu. Biyya akkamii as keessaa baaftan? Baaldiin baadhataa kurrukurruu gaariitiin oofaa baasa. Kurrukurruu as keessa isaatti? Hin seenti. Akkasuma Asiin seentee gamasiin baati. Gamasiin seentee asiin baati kurrukurruun illee. Duratti baaldiin baasaa ture. Lamuu deebiitti kurrukurruu itti naqa'ee haga jedhe bakka isaan hojjetaati. Sa'aatii guyyaa sa'aatii meeqa hojjettanii waggaa meeqaaf hojjettan? Duranna hin tanii? Ani ganama sa'aatii 11tti itti ba'a uduun bari'ini. Gisee haga sa'aatii 4 hojjedha. Isa dhuma halkan keessa haga sa'aatii 4 hojjedha. Akkasumaan hojjetaa olee hiriftiin qabu hin hojjedha. Bakka oduma akkasa hojjedhe bakki kunillee amma sila kutaa biraa itti baasa jedhee ka'eeti milikitii godheeti. Mee takka hara baafannaa akka jedhu dhaabsisee jira. Abbaa yeroo duranaatiif yaadi kun isinii dhufee akkuma jettan sadheef irraa eegaltanii waan kana godha jettanii yeroo nama himtan namiin waa isiniin jedhe jira akkamii kanaa yaadda yookiin Inna dura jalqabu nadhinti yaa abadaa jalaa jedha kunin maraateera namtichi seexana waliin hujaaraa bakka seexana tumarra'ee kana hojjisiisaaraa yaa abiraa badaa jedhaniiti hin gorsan nadhintiyya. Haga inni hojiirra oolee jedhe bakka adaa inni waan toltu hojjetaara nu adaan beenne jedhaniiti adaanni waan birrii fuudhu hojjetaara ka jedhani itti dhaabate namni martinuu qonna bakka ofiiti daawoo gaaroo ofiititti. Namni akka isinirra laalee kophee akkana qotu eegalte. Mitirii 3 qotee warra biraa badee jira. Mitirii 2 qotee mitirii 1 qotee gimmaash mitirii qotaa warra biraa badee jira itti dhiisee. Fiixan baane isa waaqatu gargaaraa hin dandeenye jedhanii biraa deebani. Akka kana. Nama ajaa'iba. Faateen dalaatee.